Gaafa inni fannoo irra osoo jiru fannoo irratti jechoota torba dubbatee jira. Jechootni dubbatan sun maal fa'aa turanii? Waggoota 33 biyya lafaarra ture keessumattuu immoo waggaa 3 ji'a 3 ishee barsiisaa ture keessatti jechoota hin dubbanne torba qaraanii irratti sa'aatii 3 gidduutti kan inni dubbate jira jechuudha. Hayyoonni mana kiristiyaanaa gabaabsanii gaafa ka'an waan 4 dubbatee jedhu. Saaba 4 dubbatee jedhu. Gaafa Gooftaan keenya Fayyisa Kiristoos lubbuu isaa gara Si'ooliin deemte foon isaa immoo gara awwaalchaa akka isheen deemte ni kaasu. Kanaaf waaqummaan eessa ture? Lubbuu wajjin gara Si'ool deeme moo foon wajjin gara awwaalchaa deeme? Lubbuu fi waaqummaa fi foontu adda ba'ee jechaa jirra jechuudha. Waaqummaa fi foon adda ba'ee taanaan immoo foon akkamittiin du'aa ka'e? Erga jannatitti dabarsee booda gaa sa'aatiiwwan kana hin lallabee jechuudha. Jannata keessatti lallabe. Maal lallabee laata achi keessatti? Amma lallabuusaa kitaabolees nu caqasu manni amantaa keenyas hin barsiisti. Garuu maal lallabe? Kan inni awwaalame gaafa guyyaa jimaata isaa tokkottidha. Kan inni du'aa ka'e sanbata bariidha. Guyyoonni kun akkamittiidhaan guyyoota 3 guutanii? Inni kunis kallattii lamaanidha kan inni lakkaa'amu jechuudha.